السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نموني الدنيا خنا رفقاتان كان أفان كيا خنا بيتان هندين خيسان وجو جرينيا يرو غبابا تبجتني جرينيا نما باية إمباليسنا آرو دقيقة شاني تيتني وان هقا ميك أنتمي إفم مدينة maaliif wanni inni kana isiniin jiruuf namoonni keenya baay'een sababa xiqqaa tokko jecha waan baay'ee balleessu. Wanni isaan balleessan sun ammoo waan nama hedduurra miidhaa gahuu ni danda'u jechuudha. Yaa obboleeyyan nuti biyya keenyaas akkatti teenyu dhabnee jirra. Biyya namaatis akkatti jiraatan waliin dhorkina. Dubartoonni keenya baay'een biyyaa bahee namuma keenyaan keessisaa duwwatee yeroo biyyatti gale immoo gidaara jala buluu dhaafaa jama. Sababni akkas isaan godhu eenyudha? Nuyi nama biraa isinitti hin fakkaatan. Nuti yoo maaliifii fi wanni kun yeroo hundaa'u nama keenya irra deddeebi'uu baay'ata. Waan yeroodhaaf malee waan fuulduraatiif yaaduu dhabuu keenya irraa beeka. Ati obboleessa kiyya waan gaarii yoo yaadde nama biraatillee waan gaarii barsiisuu dandeessa. Kana ugaa jennu gaa namni tokko nama godhee uumee bineensa ta'uun nama fayyaduu beeka. Atis obboleettii tiyya jireenya addunyaa haga xiqqaa kana jettee jireenya kee qaburuutillee hin balleessin. Sababni isaa yeroodhaaf jettanii yeroo dheeraan balleessinaa jechuudha. Yoo umrii kee Rabbi siif dhiise yeroo dheeraa jiraachuu dandeessa. Yeroo haga kana keessatti immoo wanni ati yeroo gabaabduuf hojjette jireenya hoggaa dheeraadhaaf mataa si gad deebisa. Nuti yeroo baay'ee yeroo biyya namaa dhufnu rakkoon teenya guddoon isuma takka. Akkamittiin waa harkadhaa karaa kamiinii waa fidaa. Garuu wanni nuti argannu kunis silaa nuuf turtee hoggaa dheeraa waan suni fayyadamuu dandeenye rakkoon qabu. Wanni nuti argannu sun waan ji'a 3 fi 4 dhumaa. Qabeenyaaf jettee nama tokko kamiitu taate hoggaa tokko geenyaan ati qabeenya sun waa takkaa'uu qabdu. Yoo kheyrii namaaf yaadde immoo boroof illee faayidaa qaba. Abaluun sun immoo nama gaariidha isin jedha. Kana sababni fidu maali? Sababni waan akkanaa oomishu namni keenya waliif yaaduu dhiiseeti waliin yaaduu eegale. Garuu akkan isiniin jiru walitti hammaachuun kun bu'aa isiniif hin qabu. Waliif yaaduudhaaf yeroo hunda garaa bal'ata. Kanaaf haa wal jabeeffannu, wal cinaa dhaabbannu. Viidiyoon biyya kanarraa asumarratti raawwata. Haga viidiyoo biraatii wayita caanutti nagaan oola.